Beeksisa manna amantaa Ortodoksii Tawaahidoo saamunaa toleeraa jirtii kottaa qabadhaa. Maqaan saamunaa kana Alfaanna Omeegaa kan jedhamu gatii sadasumaa gabaarraan tilmaama. Saamunaan xurii baasu akka kanaa hin oomishamne hanga yoonaa hin oomishamu si'a manaa. Urgaa inni foolii isaa adda kottuu fudhadhu maal eegda. Saamunaa foolii gaarii qabu fudhachuu kan nu bennabu. Xurii baasuun tokkoffaa ittiin dhiqannaan hin rakkattan cuunfaa. Addaattan miidhagdu dafaa kottaa maaliif? Abbaan qabeenya oomisha saamunaa dhufuu fi kan fudhattee dhiqachaa jirtu itti fufi. Kanneen fudhatiin dafi achi as bulufi. Booddee hin argattu yommuu itti galtu qulfi. Al tokkotti dhiqachuun kan turtan bara dheeraa Alfaadhaaf Omeegaa kun adda taasiseera. Kan fudhachuu barbaaduuf ulaagaan qophaa'eera. Warri fudhachuu feetan xiqqaafuun guddaan hundumtuu saa'itii wal fakkaataan asitti nuuf argamtu. Argamuudhaan dura kan isin gootani abboommii guutummaa ofiin kan eegdani. Laphee qulqulluun kan waaqeffatu soomaaf sagadaan kan jilbeenfatu. Kan eegu ja'aan dubbii wangeelaa nama diinaaf kennu jaalala. Beela'aa beela baasee dheebotaa kan obaase. Ulaagaalee wangeelaa hundumaa kan eegsise. Alfaa fi Omeegaadhaan maqaasaa galmeessise. Ulaagaalee armaan olii kana guutee argame kan shakku yoo jiraate galmeerraas ni haqame. Ulaagaa kana guutee kan bitachuu danda'u baay'inni isaa murtaa'u saalli saddaan hin ba'u. Dhukkubsataaf fayyaa kan arguuf kan hin argin guyyaa jaamaa fi kan ilaalu miilla fayyaa fi naafa kan utaalu. Alfaa yommuu fudhattan nam tokko waliin caalu. Sooressa taankii qabu hiyyeessa tafkiin gubu. Sooressa quufee bulu hiyyeessa gabuu galu. Saamunichaan dhiqannaan nam tokko waliin caalu. Bifni saddan qoodamu qomoon gurraachaa badii kennaa kan akka namneef jabeessi itti yaadi. Kan itti fayyadamee kennaa kana argate badhaasa guddaa qaba wayyaa adii uffatee. Saamunichaan dhiqatee kan ittiin fayyadamne isaaf qophaa'ee jira abiddi tasa dhaabne. Kanaaf bitadhaa maaloo saamunaa Alfaa dhiqadhaa al tokko qofaa gaafa xumuraa abbaa qabeenyaa dhufaa. Hubachiisa dura ta'aa beeksaa quunnamtii mana amantaa wangeela dubbisaa uummataa ni galtuutii gannata. Beeksisa manna amantaa Ortodoksii Tawaahidoo saamunaa toleeraa jirtii kottaa qabadhaa. Maqaan saamunaa kana Alfaanna Omeegaa kan jedhamu gatii sadasumaa gabaarraan tilmaama. Saamunaan xurii baasu akka kanaa hin oomishamne hanga yoonaa hin oomishamu si'a manaa. Urgaa inni foolii isaa adda kottuu fudhadhu maal eegda. Saamunaa foolii gaarii qabu fudhachuu kan nu bennabu. Xurii baasuun tokkoffaa